تبر أجا ما ترتاح بل بنا لا إيه مش دوغ بل بنا من أين نقاط بينورك نك حكم نبت أنجي بجاتك هيس كوزي ماركوس ما نو أنجي ما نو أنجي ما نو أنجي زم مسرش على بزاش يتابعش نانتي أنا وجهت لقاكي عارفة شو تك لقاكي على بزاشو شرناش أنت تستدبيني علىش لقاكي كبتون على بزاشو كين نام تشي ربي ندابيكا رغاتنا جاو إلهين كنيا غرغار سنوفتو هم قافس أكنا نقوتي لا أكنا تاركيكو أما أكو سنتن كناسو مالت أما ما ستاسو فنفري بنا استيسرين تتا ونداو إيش سينجالشو إرجعتم تبود وانت سينجالشو تكلنجو أنا أما سرّا واتكم بربادو أجي سامي huccuu fudhachuu dhufeera huccuu konan fudhadha na hiikta walii ku barbaada si wajjin haasaa hin barbaadu ilmoo namaatiin akkanatti nalaali silaan bisnee bara Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kam jirtu hordoftoota koo argitanii hojii hayyuu dheengadda kuma hundi keenya argine turre Saidoon tumeenii ture abbaan manaa Amaasaa Tumooni waan irra jiru tuntaani waan duraan iyyuu jirudha gadi baatee mana isheetii dhattee hollaatti sagalte immoo intala kan akka ishee kana kan balleessitee hiyyaanni kan kabaja namaaf hin qabne fudhatteetu fuuldura isaa deemtee na hiiki uffata koo fudheen deema jetti jechuudha. Intalli mataan isaa illee kunoota kabajaa akkana isaaf hin qabdu utuu haati manaan isaa isa kabajeedha kan nama biroo illee isa kabajuu danda'u. Kanaaf intalatti illee hin murteeffamu. Ayyuun garuu gana waan guddaadha kan isheen Saidoo irratti gochuudhaaf deemtu. Sababii isheedha kan manni isaa diigamee ijoolleen isaa haati manaan illee kun akkanatti taphachaa kan hafte sababii hayyuudha jechuudha. Inni lubbuun ishee hin badin intalli kun sababii kootiin anarra waan tokko hin geenye jedheetu tole jechaaf jira jechuudha. Kanaafitu mataarra baate kunooti nama fudhattee hidhattee fuuldura dhaabbattee harrabsuu eegaltee jirti. Maaliif rabbiin ishee haa qajeeshu. Kanumaan fedhu anu أنا يكوف على عندي جت أنا يكوف دبر ما كي يدبستا دنقل النوم ملس يكون انت أو كان عندي بسوجي تمو فيديو كان عندنا كلها كي واتك وصل فاتين كاسة تجرا تساعد إيشين دو أنشبد كاميرا لويسا نورا باتورتي كجان تونا كدوستو أنا نرجعتا وان برباديو رابده ميدرتيو قديست أنا متكميدم شتو ميدم Ofii isheetii neeki jettee kaatee gaafa inni alhamdulillah baga karaa kedhufesinii ka gaafa jedhu naate durbummaa kun adibsitu malee na neektu. Bara ishee nama ishee yaada isheetti qoraanii jirti na jaallatamoo na jaallatu. Maaf akkasitti taphatti mucaa bakka. Bara warroonni karaatti ishee arganii yookaan immoo koomentiidhaan miidiyaa kanarratti ishee arrabsan jechuudha jaallatanii miti bara. Intalli akka itti nama aarsitu qabdi. Amma yeroo akkasii callistanii ilaaltanii intalli kun nagaa fakkaatti akka nama maraatu. Asa haasoftulle hin ilaallattu namni maal naan jedha kabaja abbaa manaa ishee hin eeggattu maal kun duwwaan nama qiixaa akkanatti eenyu si teeru ati ta viidiyoo irratti arge mucoo muktaar hin jala viidiyoo sanii miti waan saniis hin galchusi maal si galche waan sanii caaltuun dhagaan si ariinani ana deebite ansi fuudhuuf waa'ee caaltu ani keechummaa kiyya wajjin akkaasoftuun barbaada. Awwan mun falligiu ምንድን ነው አንቺ ይካ barbaadde miti asii kufeete Aika alhamdulillah fayyade sin hiku eega sirraa dhufe ma duraanu kaanu barbaaduan dhufte yoo na hiikuu baatte viidiyoo kanaan dura qullaa waraabanii san miidiyaa irratti gadhiisa bar yoo gadhiiste inni dhiiradha waan ta'eef namni isatti miti kan kolfishee matti jechuudha borii carruma ishee ofitti illee cuftutuma keessa iddoon illee hiikee dhiira isa kamtutti siqatame hamtala kan akkana maraatu beebba mana ishee kunootiin yoo na hiikuu baatte akkasiin si godha jettu kana eenyutu siqee wajjin hin jiraata borgaabbii guddaa keessa galtee ofii ishee of miidhuudhaan nama ofitti kofalchisiisuudhaan of xiqqeessuu yoo ta'e malee argitanii kanaaf jechuma utuma hin ilaallatiin kan isheen gadi nattu. Zuma sinis achi kazaat facaalis. Oggaamee qamuuduu teechisee akka fudhatetti naa deebise. Kazaas. Bakka. Ihe mulaan mataa asqamacee yoo sarkaatiin mallas. Kazaan. እንደማይመለስ ስለምታውቂ ነው ችግር የለም ኢሳ በከት ገተት ደም በርባዲ እሱ ማብራት እንገተ በርባዲ ከኩፈ ማን ከሰው ፈልጊ ቤት ውስጥ ምናምን ሲቀጥል እሱ ደግሞ አይሆንም የምትል ከሆነ ደግሞ አይ ጎንን ታው ካለ እንደ ቢሶ ጀቴሞ Ayyuun hiriyaa mallee hiriyaa gaarii tokko hin baafattu dhiifamanaaf godhaa malee amma isheen yaada isheetii Saidoon akka inni yoon neeki jedhee neekamoo nanni kuu ilaaluuf ta'uu danda'a.
Ammaan talli kuni ija shanitti hin ilaaltu mee ilaala Saayidoo jechuudha. Haasaa isheen jecha shanitti fayyadamtu. Akkasumallee gara dhumaarratti yoo argitanitti ta'e harka isaa kanarra rukutte jechuudha. Inni illee kabalee jira Saayidoon. Kanaaf utuu hiriyaa fa'aa kana fa'aa waan akkasii fadhiistee hiriyaa nama godhattu fa'aa immoo ilaallattee baay'ee bareeda maaliif amma tokko gorsuu ni danda'u. Kan isheerra caalan utuu baafatte gaariidha garuu kan akka ishee yoo baafatte tokkuma jechuudha. Hamarraa gursitee deebisuu hin dandeessu akka isheen dogoggora ishee kana sirreeffattu kan gootu miti jechuudha. Kanuma badii irratti gargaartu malee. አንቺ ምን ቤነሽ? ወንድሞቹ አሉ፣ ቤተሰብ አለ። አንቺ ማን ነሽ? ማን ላከሽ? አንቺ ጠበቃ ነሽ? እነሱ ለምትነግሩኝ መፍቷ ነው ተናገር። ሲታርጊ ሲሳቆ ከነ ጎቴቲን ኢስቱ ከነ ሲሄድ እናሳያለን። እንደዚህ ፊት ራብ ላይ ተረባ ጠብቅ። ምን ስላገባች ከሄደች ሰው አታገባ በ10 እንዲ ተሰልፈ ያገባታል። ድላ አርገን ለግሰንድራታለን ተፈለገች ባስኒ ሀጣ ጉርጉሩ ደንዴ ሁላ ኮበለስ ማን ኢራነ ዳብሲሶ ሄዳል። ጉርጉሩ ገባስ ቸርቻሮን ጭጭሪ ተከት በቸርቻሮ ቆራርጠሽ Amma intalli kun akka Saayidoon hayyuu hin barbaadde maal jette asaashee keessatti yoo tidhiste jetteyyuu dhiira kan barbaaddeetti heerumsisiifnaa jette jechuudha. Ammatu nama bultii qabdu taateeti lakkii abbaan manaa akkasidha waan bultii keessatti waan akkasii waanuma jiru jettee gorsite malee deemtanii dhattee akka Saayidoon hiikuu fi gargaaru hin qabdu turte. Kanaaf bultii keessan keessa nama biroolle hin gashinaa bakka namni sadaffaa wanta isin gidduutti fuudhu yoo waliin mari'attanii dubbii sana wanta isin gidduu rakkoo isin gidduu jiru sana hiikuu baatanillee namoota jajjaboo waa'ee bultii beekan akkasiin tokko taatan akkasiin haraaramtanii warroota barbaadan gidduu keessan gashaa malee warroota akkasiin diigamtan warra barbaadan kana ofirraa fageessuutti qabdu. Kanaaf hayyuun intala kana of duukaa fudhattee abbaa manaa ishee kana fuuldurallee fudhattee deemuu hin qabdu turte argitanii jirtan akkaataa isheen hirree isaa irratti rukutte jechuudha. Wadduu mucoon durriyyee jedhanii dhaanete birrii miiliyoona fudhatte maanguddummaan. Anarraa argatte seeta waan situ qona seeta muka dheeraa nu sintu. Keechumatiyaa seeraan itti haasa'e. Yoo ati adaba qabaatte si adaban. Yoo ati adaba qabaatte. Dhageetta. Dimbariin tarii. Ganda keessa. Bakka እንግዲህ ነች አንቺን አክብሬ ነው አውቃለሁ አውቃለሁ አንቺ ከበጀ ቤክ ምንድን ነው ስላንቺ እኔን ወደህን አይሳካልህም ሲንተሳካው እሺ Intalli Saayidoo jaallatti jirti fakkaata mukaaniyyuu sin tuquttiin jedhee jiraane gaane akkuma dhaggeeffattanii Saayidoon immoo sababii hayyuu kanaaf jedhee namallee jechaan hin cabsu ta'ee akkasuma nama wajjin waliin lolu ta'ee baay'ee bareedaadha. Maaliif jennaan kan kabajaarraa fuudhaa jiru hayyuudha malee namoota biroo miti. Fuuldura isaanii dhaabbattee arrabsaa jirti. Akkasuma miidiyaa irratti dheengaddamma Saayidoo oolaa kana wayya jette jechuudha. Innillee viidiyoo sana illee reefuudha kan inni dhaggeeffatu isaallee harrabsaa jirti hayyuuni. Akkasumallee haadha manaa isaa kana harrabsaa jirti jechuudha. Amma irra darbeef gaafa gameef garuu balaa tokko irra buusti mucaa kana jechuudha. Kanaaf to'a dabattee ofiifillee yaaddee namaafillee yaaddetti baay'ee bareedaadha jechuudha. Kanaaf hayyuuni kabajaa guddaatu Saayidoof kennite baay'ee bareeda. Maaliif nama kam durattiyyuu yoo isheen isa kabajedha kan namni biroo kabajuu danda'u malee yoo isheen akkanatti xiqqeessitu yoo isheen akkanatti harrabsitu yoo isheen akkanatti ittiin jecha hin taane ijatti babaastu kana namoonni biroo immoo maal gochi kabajare isheen kan kodha jettu suniyyuu hin kabajne. Kanaaf namoonni ishee marraa ilaalanidha kana isa daffaran jechuudha. Kanaaf hayyuuni of sirreessitee bultii ishee kan akka bultii gaarii ta'uu bultii tasgabbii qabu akka ta'utu godhatteeti harkuma isheetiin jechuudha. Garuu hamma immoo harkuma isheetiin diigaa harkuma isheen ijaarte deebistee boodallee hinuma diigama jechuudha. Akkanatti bultiin ishee kun itti foofanatti hin fakkaatan. ውጪ አስወጣልኝ። ለብረት ውጪ እንታዩ መጀመሪያ ማንም ጭና ሰድብኛለሽ። እኔማ እኮ እንድትፈራኝ ብዬ ነበር። አንተ ድጋሚ ልደብድብ ልታስፈራሪኝ? በምር ታስፈራሪኝ? በሷ እወዳለሁ በቃ አርፈሽ ትቀምጫለሽ ካሁን በኋላ ልቃቂ ቀበቶን ትመስላለሽ። የምትወደኝን ላይ ፈልጌ ነው እንጂ አንተን ፈትቼ እኔ የት እሄዳለሁ? መሄድበት እኮ የለኝም። እኔ የት እሄዳለሁ? እወዳለሁ በቃ ምን አስቀባጠረሽ ታዲያ? ፍታኝ ምናምን እያልሽ ለምን ቤቱን ለቀሽ ሄድሽ ታዲያ?